Singafadhaa Waaqayyoo hunda keenya bakka jirutti nu gargaaree nu jiraachisee immoo akkasitiin akka wal arginu carraa nuu kennuu isaatti Waaqayyootti guddaan gammada. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u mana Waaqayyoo keessa jiraatanii akkasitti tajaajiluun carraa guddaadha. Waaqayyoo kan nu jiraachise lafarratti amma Waaqayyoo nu ibsee amma beeknu amma hubannee sagalee Waaqayyoo walii hiruudhaan carraatti fudhadha. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u gooftaan isin haa eebbisu warra carraa kana naaf laattan isin galateeffachuun barbaada. Warri immoo sagantaa kana hooggantanis gooftaan isin haa eebbisu salphaa fakkaachuu danda'a. Garuu waa baay'ee qaba. Waa tokko qindeessuun gooftaan baga isin gargaaree sagantaa kanatti hojii guddaa qajeelchaa jiru isin dhagaas na hirmaadhaas. Yoon akkasitiin ta'ee zuumiin ta'uu baadhee oodiyoon illee yeroo baay'ee taa'ee hirmaadhanii Waaqayyoof galanni guddaan ta'u wanta godhan hundumaaf Waaqayyoo ulfinaa fudhatu maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Gooftaan ulfinaa fudhatu. Egaan guyyaa har'aa kan walii wajjiniin barannu barumsa mata duree isaa akkana jedhee mata duree kana kenneeraa fi tajaajila Waaqayyoo duratti simatamu yookiin hojii Waaqayyoo duratti simatamu yookiin fudhatamu yookiin kwaalifaayiid ta'ee Waaqayyoo fudhadheera kan jedhu kan Waaqayyoo diskwaalifaayi hin goone jechuudha. Kanaaf tajaajila Waaqayyoo duratti fudhatamu maal akka fakkaatu walii wajjiniin ilaalla. Sagalee Waaqayyoo irraati kutaa tokko lamaan sadan tokkoon dubbisa. Isa booddee barumsa bakka ta'ee fi yeroo barbaachisaa ta'e sagalee Waaqayyoo dubbisaa adeema. Akka itti seensaatti Qorontos duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 31 irra jiruun dubbisa. Baay'ee luqqisa beekamaa ta'ee hundi keessan yeroo adda addaatti dubbifattan namaafis irraa qooddan ofiis irraa dubbifattanii tajaajilamtanidha jedheen amana. Akkana jedha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Qorontos duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 31 irraa akkana jedha. Egaa yoo nyaattan yookiis yoo dhugdan yookiis waanuma hojjettan hundumaa ulfina Waaqayyoof hojjedhaa. Irra deebi'een dubbisa. Egaa yoo nyaattan yookiis yoo dhugdan yookiis waanuma hojjettan hundumaa ulfina Waaqayyoof hojjedhaa jedha. Asirratti kan isin akkasin jala sarartan barbaadu yookiin itti xiyyeeffattan barbaaddu waa'ee nyaataa waa'ee dhugaatiin waatu hin ta'in waanuma hojjettan hundumaa isa jedhu. Waanuma hojjettan hundumaa waan gootan hundumaa waan hojjetan hundumaa kana keessatti waa baay'ee as keessatti galchuu hin dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu akkeessatti akka nu badhutti Waaqayyoo nama hundumaatti kan inni itti kenne mana Waaqayyoo keessatti nama hojii kee taa'u tokkoyyuu hin jiru. An akkasitti amana. Ayyaana Waaqayyoo kan itti laanne tokko hin jiru. Nama hunduu ayyaana qaba akkasitti amana. An ayyaana barsiisuu Waaqayyoo naa kenneera. Warra kaaniif immoo ayyaanuma kana fakkaatu Waaqayyoo kenneera. Yookiin mana Waaqayyoo keessatti kan gumaachinu kan ittiin hojjennu Waaqayyoo tokkoon keenyaaf kenneera. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf namni wallaalle ta'a malee namni hojii kee waan hojjedhu hin qabu waan ittiin hojjedhu hin qabu hin beeku warri jennu jirra yoo ta'e Waaqayyoo hubannaa nuuf kennu jechuun barbaada. Fakkeenyaaf sagalee Waaqayyoo keessaa fudhannee hojii mana Waaqayyoo keessatti hojjechuun lallabuu duwwaa miti, barsiisuu duwwaa miti, raajuu duwwaa miti, mul'ata arguu duwwaa miti. Waa hedduutu jira waa'een kennaadha jechuudha. Kanaaf warri akkasatti sagantaa kana hooggantan hojii Waaqayyoo irra jirtu qindeessuun maal gochuun hojii Waaqayyooti ayyaana Waaqayyootiin malee hin danda'amu. Hundumatu hooggana hundumatu qindeessa miti. Tokkicha inni ta'e hafuura qulqulluu nama keessa akka ofii isaatiitti kennaa ittiin namni gumaachu hojjetu kaa'eera. Kanaafiyyuu wanta goonu hundumaa wanta hojjennu hundumaa keessaa tokko mana Waaqayyoo keessatti namni waan qabuun hiriiruun waan qabuun dhaabbachuun waan qabuun tajaajiluun hojii guddaa Waaqayyoo namatti kenne kan waan illee hojii lafarratti hojjennu ittiin madaaluu hin dandeenye jechuudha. Hojii waajjira keessatti hojjennu, hojii dhuunfaa ofii keenyaa hojjennu, hojii daldalaa hojjennu, hojii baay'ee jira. Isa keessaa olaanaa inni ta'e Waaqayyoo kan nutti kenne mana Waaqayyoo keessatti bu'aa qaama Kiristoos taate waldaa kiristaanaatii fi hojii namni tokkoon hojjechuudha jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti waan hojjettan hundumaa eega jedhee booddee maaliif hojjedhaa jedhaa ulfina Waaqayyootiif hojjedhaa jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Deemnee kutaa tokko isiniin kennu barreeffata yoo jiraattanii Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 16
Isaayyaas 66:11 Faarsaa 28:4 Ermiyaas 17:10 Roomee 2:6 Mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 12 jarri kun immoo hojii nama hundumaa Waaqayyo akka madaalu dubbata. Warra dubbate kun meeshaan keessaa Luqis tokko dubbisa. Booddeen dubbisu bakka ta'e akkuma walii galaatti. Ermiyaas boqonnaa 17 irra isa jiru siniin dubbisa. Ermiyaas boqonnaa 17 irra isa jiru siniin dubbisa. Lakkoofsa 10 irraa jechuudha. 17 irraati akkana jedha. Ani Waaqayyo garaa namaaf yaada namaa isa dhokataa qoree nan ilaala. Nama hundumaafis akka akeeka isaatii fi akka hojii isaatti nan kennaaf jedhe jedha. Ani Waaqayyo garaa namaa fi yaada namaa. Garaa namaaf yaada namaa. Kanas gara naasarraa booddee deddeebi'een dubbadha. Waa'ee garaa namaaf yaada namaa dhufu kanarra deddeebi'een dubbadha bakka ta'ee fi hojii hundumaas jedhu sila waddaa amma immoo garaa namaaf yaada namaa isa dhokataa jedha qoree nan ilaala. Nama hundumaafis akka akeeka isaatti akka hojii isaattis nan kennaaf jedhee jedha. Isaayyaas 40:16-66 Faarsaarraa seen ilaaltan kanaan wal fakkaata. Kakurma haaraa keessaa immoo dhufnee Roomee boqonnaa 2 lakkoofsa 6 Roomee boqonnaa 2 lakkoofsa 6 nan dubbisa. Akkana jedha Roomee boqonnaa 2 lakkoofsi 6. Waaqayyo nama hundumaa fi adda addaanii akkuma hojii isaatti gatiin kennaaf jedha. Waaqayyo nama hundumaaf akka isaatti gatii hojii isaa hin kennaaf jedha. Mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 12 irra mul'ata boqonnaa 22 isa dhumaati. Kitaaba qulqulluu keessatti macaafa isa dhumaarra ni jiru mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 qabaa boqonnaa 22 irraati lakkoofsa 12 irraas immoo akkana jedheetu dubbata. Inni dhufu suni kunoo handafee nan dhufa. Gatii isaa an adduma addaanii akka hojii isaatiitti namaaf kennusi fidee nan dhufa. Kanaaf lubisoota kana hundumaa dubbistanii Waaqayyo gatii namaa madaalee sirriitti nama hundumaaf akka kennu Waaqa madaalee gatii namaaf kennu abbaa firdii sirrii akka ta'etu dubbata iddoo kana keessatti jechuudha. Kakuu moofaa keessaa isin dubbiseera, kakuu haaraa keessaa isin dubbiseera. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Egaa kanaan wal qabsiiseen tajaajila fuula Waaqayyoo duratti fudhatamu simatamu maal akka fakkaatu dubbadha jechuudha. Yoo hojii fuula Waaqayyoo duratti simatamu tajaajila fuula Waaqayyoo duratti simatamu jechuudha. Ammayyuu baddaa hundi keenya tajaajiltoota, hundi keenya ayyaana qabna, hundi keenya waan ittiin gumaachinu qabna. Waaqayyo kan nu keessa kaa'e jechuudha. Waan adda addaa xiqqoo nuti xiqqoo jedha malee Waaqayyo kan nama keessatti kaa'e hundumtuu hojii qaba. Hin hojjennaan gumaachinaa Waaqayyo duratti sakamtu fudhatama qabasa jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Waaqayyoon guddifnee hin galateeffannaa obboloota koo yeroo waa'ee sagantaa kanaa yaadu gaa yaadeera akka namaatti nan yaadasii kadhadheerasii dubbiseerasii qophiin godhachuu qabu qophaa'eera. Haa ta'u malee kana irratti hirkadhu Waaqayyo gooftaa maccaati. Waaqayyo nu gargaare taanaa waa ta'u gochuu hin dandeenye. Waaqayyo nu barsiisa namni nama barsiisuu hin danda'u. Waaqayyo karaa namaa goree nama barsiisuu danda'a, nama hubachiisuu danda'a. Kanaaf iyyuu yeroon waa'ee tajaajila fuula Waaqayyootti simatamu isa jedhu kana yaadu yeroo hundaa wanta na dhibu tokkotu jira. Yeroo hundaa wanti na dhibu tokko maa inni hojjettanii waa'ee kubbaa miillaati. Ani yeroo baay'ee duran jaalladhaa kubbaa miillaas nan taphadhaa nan ilaalasii amma si'ana badaas hin ilaalu. Yeroo tokko garuu yeroo qabnu anis qabbaniinis ijoolloti keenyas teenyee hin ilaalla. Kubbaan miillaa baay'ee na dhiba. Kubbaan miillaa gartuudhaan taphatama akeeka tokkoof adeemama. Namoota 11tu keessatti hirmaataa 11 sun immoo gahee adda addaa qabu. Inni kaanii akka kubbaan sun dhuftee goolii isa jedhamu keessa hin galle kan eegu jira. Kan isa dura dhaabatee ittisu jira. Kan giddu galeessarra taphatu jira. Kan fuuldura taphatu jira. Wal qindaa'aniitu hundumtuu waan isarra jiru inni ittisu ittisee innis tokkotti kennu kennee inni dhumarratti dhaqee immoo kubbaa kana fuudhee goolii keessa galchu immoo hojiin isaa isuma ta'eetu wal dubbisaa taphatu. Baay'ee nama dhiba. Hundumtuu lafa isaa jirutti effectively dhaabatee wanta sarraa barbaachisu akka leenjisaan isaan godhatti godheetu kaayyoo tokkoof taphatu. Kaayyoon summaa inni kilabii isaan taphataniif yoo biyyi isaan taphataniif suni
namni tokko yoo galchu malee hundumtuu hirmaatee mo'anii ba'anii biyya isaanii akka isaan yoo hin kilabii isaanii akka isaan dhumarratti waancaa fudhatan geeba fudhatan gochuudha. Hundumtuu garuu gahee qaba. Kan isin dhibu yeroo tokko kana dhibu keessaati inni ittisee inni gidduu sararratti dabarsee inni fuulduraa immoo dhaqee galchuu oguma qabu rakkatee dhaqee furuusee eega manii sana keessa buusee eega goolii sana keessa buuseeti gammachuutu dhaga'amaa hin gammaduu walirratti kukkufuu olu taaluu gartuu warra deeggartus achi taa'anii oo jedhanii warra kaafuudhanii waan adda addaa argisiisaniitu sirbanii maal jedhaniitu gammachuu isaanii argisiisu. Dhugumas nama gammachiisa. Garuu kan isin yeroo tokko daqiiqaa isaan gammadanii fixanittitu gabiin tokko ta'a, tasgabbiin tokko ta'a. Waci sirra jiru gab jedha. Warri sirra burraaqanis lafa burraaqanitti dhaabataniitu wanti ta'e sana hordofu. Namni erbeeraas tokko yoo inni sararaarra fiigee taphachiisu abbaan seeraa tokko erbeedhuma tokko ol baasee taphi suni sirrii akka hin taane eega ibsee booddee inni gidduu taphachiisu immoo taphi kun sirrii miti. Kanaafuu inni gooliin gale yoo immoo kubbaan achi dhaqee manii isaa keessa gale kun sirrii miti rakkinni itti godhameera jedheetu wanta tokkittiidhaan gammachuu isaanii gartuun isaanii isa gammade isaanis fiiganii kan barbaadan gammadan kana bishaanitti naqeetu gaddatti deebisa. Hundumtuun gadduu falmii ta'a achi fiiguu ta'a taphi sun hin galle fudhatama hin godhanne akkaataa isaa inni itti gale sirrii miti jedhaniitu fiigu. Nama gaddisiisa. Dadhabbiin isaanii gammachuun isaanii gartuun isaanii gammaduun hoo jechuun waan adda addaa gochuun hundumtuu lafatti hafeetu yeroo gadduutti ka'an yeroo aaruutti ka'an yeroo dadhabbiin isaanii bishaanitti galu nama gaddisiisa. Amma immoo kan isin dhibu na caala beektu yaada VAR wanti jedhamu jira. Video assistant referee ni jedhamu jechuudha. Viidiyoodhaan kaameraa kaa'anii nuyyuu dogoggoruu hin dandeenya. Daanyoti gamasii gamana jiran dogoggoruu danda'u inni gidduu fi dogoggoruu hin danda'a. Amma immoo VARiidhaan video assistant refereedhaan jechuudha. Eewwattu dogoggora godhe sirriidha moo sirrii miti? Taphi kun tapha keessaa fudhatama qaba moo fudhatama hin qabu? Gooliin kun sirriitti galeera moo hin galle kan isa jedhu badaayyuun gammada si'an amma ammanni yeroo VARiin jiru cal jedhee amma jiru akkasitiin taa'eetu dhuma isaa eeggata. Eega VARiinis ilaalamee qualified eega ta'ee booddeedha kan isaan fiiganii fudhatama qabaachuu isaa eega baranii booddee kan isaan gammadan. Yeroon barumsa har'aa kana yaadu, barumsa ammaa kaanee barannu kana yaadugaa isatu natti dhufe kan isin leemu. Amma fudhatama qabaachuuf dhiisuu isaa wal ta'anii warri taphachiisan abbootiin seeraa sun 4-5 ta'anii VARii itti dabalanii eega mirkaneessanii booddeedha fudhatama qaba. Darbeera kan jedhamu kan nama gammachiisu. Biyyoota baay'een biyya akka Ingilizii fa'aa baay'een jaallatan mormaniiru. Taphii kubbaa miillaa dogoggoruma isaa wajjin yoo ta'e mi'aa jedhanii haa ta'u malee seera ta'eera bakka ta'eeti VARiidha. Nu VARii beeknu biyya keenya keessatti innumti kaan iyyuu akkuma nagaati achitti kanaan taphatu. Amma isa lafarraatiif nammee kan dogoggora isaa hundumaarraa funaananii maal godhanii taphi kun fudhatama akka inni qabaatu dhumarratti akka ta'eeti hojiin keenya inni waaqarraa. Inni nuyi lubbuun namaa mootummaa waaqayyootiif qopheessuu gumaachinu. Waldaa kiristaanaa keessaa ta'u kennaa adda addaa ta'u hammamnitu waaqayyo inni hin dogoggorre inni abbaa seeraa sirrii ta'e inni hin loogne inni meeshaa zamanaa barbaanne inni waan hundumaa beeku immoo akkamitti ilaalee dabarsa laatsa jedhu yaade. Kanarratti hundaa'e kanan tajaajila fuula waaqayyootti fudhatama qabu jedheef. Fuula waaqayyoo kanan jedheef sababiin qabu. Fuula namaatti fudhatama qabaachuu isaa naman dhibu. Salphaatti fudhatama qabaachuu danda'a. Namni baay'een abeet jedhamee, attam barsiisa jedhamee, attam tajaajila jedhamee, attam raaja jedhamee, attam kennaa fayyisuu qaba jedhamee, attam waan adda addaa jedhu jedhamee fuula waaqayyoo duratti immoo maal fakkaatan jedhu anaaf gaaffii kan koos dabalate. Kanaaf obboloota koo, firoottan koo, galgala kana isin biraa warri namatti rakkina qabu, nu biraa galgalaaf hin galgala jedhe bakka ta'ee fi mee barumsa kana yeroo barannu hundi keenya ofitti deebinee waaqayyo duratti tajaajilli koo maal fakkaata? Inni mirkaneessee dabarsu kun akkamitti mirkaneessee dabarsa ta'a laata? Dadhabbiin koo maal fakkaata? Phaawulos yaa ta'u kana godhe
eega deemee waggaa dheeraa tajaajilee booddee qilleensaa bootuu natti ta'aa laata jedheetu gara Yerusaalemitti ol deebi'ee warra hangafoota isaanii gaafate waa'ee tajaajila isaa. Gaarii nama gaafachuunis nama tajaajiluu keenyaanitu Waaqayyoon tajaajiluun keenya beekama bakka ta'ee fi nama tajaajiluun baay'ee gaarii. Haa ta'u malee inni nama gartuu baay'ee qabaachuu hin dandeenya, duuka buutuu baay'ee qabaachuu hin dandeenya, nama nu deggaree aisoo jedhu qabaachuu hin dandeenya, ati moo nama nu jajjabaachuu hin dandeenya, ayyaanni sirra jiru moo nu jechuu qabaachuu hin dandeenya. Waaqa duratti maal fakkaatus jedhu garuu tokkoon keenya moo gaafachuun baay'ee murteessaadha. Maaliif isatu caala bakka ta'e nama duratti fudhatama qabaate Waaqa duratti fudhatama qabu yoo ta'e hammam kasara. Waaqayyo tole garbicha amanamaan nuun hin jenne taanaan, Waaqayyo akka inni barbaadu hin deemne taanaan, Waaqayyo mirkaneessine taanaan, namni yoo mirkaneesse, lubooti yoo mirkaneessan, ergamooti yoo mirkaneessan, raajoti yoo mirkaneessan, eegdoti yoo mirkaneessan, geggeessitooti waldaa yoo mirkaneessan, warri nu marsanii jiran yoo mirkaneessan, bu'aa maalii baasa ta'u. Kanaafiyyuu mata dureen kun mataansaa karaa kanaan keessa godhunnaan inni anis Waaqayyoof tole jedhamee tajaajila ankoos ilaalaa kan keessanis warri karaa adda addaa tajaajiltan yeroo kana toora zuumii kanarratti warri hirmaachaa jirtan tajaajiltoota nan amana. Tajaajiltoota jedhu dhiifama naa godhaa. Tajaajiltoota jechuun lallabdoota wangeelaa, barsiisota, raajota, ergamoota, luboota jechuu duwwaa miti jechuudha. Tokkoon keenya mana gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos waamichi isaa nu ga'ee eega dhufnee dhaabbannee booddee maaliin isa ta'u maaliin hin gumaachinaa Waaqayyo waan nu keessa keenya qabnaa tajaajila. Kanaaf tajaajiltoota. Ana akkasitti nama na eewne. Kanaaf wanti nu goonu hundumtuu wanta gootan hundumtuu ulfina Waaqayyootiif godhaa, waan hojjetan hundumtuu ulfina Waaqayyootiif hojjedhaa jedha Qorontos isa duraa boqonnaa 10:31 lafan isinii dubbisan. Eega akka ta'eeti Waaqayyotti wanta tolu, garaa Waaqayyoo wanta ciibsu, Waaqayyoo wanta gammachiisu jechuudha. Fuula Waaqayyoo duratti kan fudhatama qabu jechuudha. Namni tokko kana jedha. Yeroo hundumaa namni kun lammii biyya keenyaa miti. Yeroo adda addaa tajaajila irratti wal argina. Haadha manaa isaa wajjin faarsa. Yeroo achi bahee faarsuu, inni gitaara rukutaa, isheen lama ta'anii faarsuu, Kiristoosiif takka tolutti faarsina. Isinitti toluu dhiisuu danda'a, toluu danda'a. Nu kan faarsinuuf Kiristoosiif faarsina. Sagaleen koo Kiristoositti yoo tole, meeshaan koo Kiristoositti yoo tole, nagaa jedha namtisu yeroo hundumaa. Na dhiba jechisaa kun. Araarra taa'ee yeroon ilaalu, yeroon kutaa adda addaa dubbifadhe ilaalus amma naa galee naafis. Kanaafiyyuu wanta gootan hundumaa, wanta hojjetan hundumaa ulfina Waaqayyootiif godhaa jechuun giddugaleessi tajaajila keessanii, giddugaleessi gochaa keessanii, wanti isin gootan hundumtuu ilaaltanii kan isin gochuu qabdanii abbaa keessan isa Waaqarraa isa ayyaana isin keessa kaa'ee, isa kennattaa isinitti kennee, isa tuun hin tuffatin, dandeettii tuun ilaalin, waan adda addaa tuun ilaalin, garbicha koo garbittii koolaa kanaan gumaachiite hojjedhu sanuun jedhee nutti kennee isan gammachiisaa inni jedhu guddaan. Isatti hin tolaa isan gammachiisa. Inni simateera gaaffii guddaan nuti deebisuu qabnu jechuudha. Moo inni simanne yoo ta'e baay'ee rakkisaa. Kanaafiyyuu namooti immoo yeroo baay'ee bara kana keessa kan isin dhibbu nama gammachiisuudhaaf dhamu. Waaqayyo gammadeeraa, Waaqayyo toleeraa isa jedhu Waaqayyo wajjin walii galuurraa nama gammachiisuudhaaf. Iddootti gurguddaan baay'ee beekamoon tokko biyya keenya keessas dabalatee, biyya warra dhiyaas dabalatee lallabtaan lallaban kan nama gammachiisu, abdii kan namaa kennu, waa'ee cubbuu kan namatti himu, deebii kan hin jenne, dheekkamsa kan hin qabne, wanta rakkoo hin qabu, homaa hin jedhu, Waaqayyo arjaadha, Waaqayyo jaalala, Waaqayyo garraamiidha, Waaqayyo dhiisaadha. Mana mananis kan. Gartokkee Waaqayyo duwwaa malee Waaqayyo abbaa firdiiti. Waaqayyo abidda nama nyaatudha. Waaqayyo hin dheekkama. Isa jedhu qara dhaga'uu kan hin barbaanne waan akkasii yoo ta'e gurra kan isaan hoosisu lallaba akkasii duwwaa lallabanii nama gammachiisanii horii walitti qabanii waldaa gurguddaa ijaaranii waan lafarratti isaanii barbaachisu hundumaa guuttatanii ijoollee isaaniitiif isaanis waan ta'u hundumaa godhatanii first kilaasii jiraatanii akka barbaadan ta'anii darbuu barbaadu. Namatti tola lafarratti hin bareedas gaariidhas. Fuula Waaqayyoo isa jedhu garuu gaaffii guddaadha inni guddaan. Maaliif sila isiniif dubbiseera? Nan dhufaa
Gaafa dhufu nama hundumaatiif gatii isaa harkatti fideen dhufaa jedha Waaqayyo gooftaa macaa. Mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 12. Gatiin isaa harka jira. Kan isin warri lafarraa daanyooti lafarraa waliin kubbaa taphachiisanii afur shan ta'anii waliin mari'atanii dogoggoru namoota dogoggoru. Meeshaan isaanii baariin isaanii illee dogoggoru namoota firdii ofii kennu. Waaqayyo gooftaa macaa garuu dogoggoru. Waaqayyo gooftaa macaa beekumsaan, Waaqayyo gooftaa macaa dandeettiin, Waaqayyo gooftaa macaa nama hunduma maqaa isaatiin inni beeku. Tajaajila nama hundumaa inni madaalu yeroo hundaa teessoo isaarra jira. Waaqayyo galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf obboloota koo tajaajila Waaqayyotti duratti fudhatama qabu tajaajiluun baay'ee murteessaadha. Fudhatama kan qabu kan Waaqayyotti gammadu. Namni ittiin gammadin obboloota koo. Nama gammachiisuuf jettanii dhamayinaa, nama gammachiisuuf jettanii rakkatinaa. Garuu nama kabajaa tajaajilaa. Waan Waaqayyo jedhe isiniin jedhe jedhaa. Waan Waaqayyo godhe isiniin jedhe godhaa. Waan Waaqayyo gorsi isiniin jedhe gorsaa. Waan Waaqayyo dheekkam isiniin jedhe dheekkamaa. Waan Waaqayyo gumaacha isiniin jedhe gumaachaa. Warri gorsitan gorsaa, warri kennatan kennaa, jaalala warri qabdan jaalala argisiisaa. Hundumaa godhaa. Hundumaa garuu ulfina Waaqayyootiif godhaa. Keessa bee isa nyaattan illeedha. Isa uffattan illee, isa dubbattan illee, isa dhaggeessan illee, isa tajaajiltan illee ulfina Waaqayyootiif godhaa. Giddugaleessi tajaajila keenya, giddugaleessi hojii keenyaa Waaqayyoon taanaanii namni fudhatus fudhachuu baatus badaan hundi. Namni simatus simachuu baatus badaan hundi. Waaqayyo simateeraa inni guddaa. Bara kana waldaa kiristaanaa keessatti kan dhabame kana isiniin jedheera. Aniif isin immoo Waaqayyoon duratti gaheen keenya dhuguman isiniin jedha. Ammas taanaan boris taanaan hamma bara baraatti nama gammachiisuuf otoo hin ta'in Waaqayyo tajaajila itti gammadee tajaajillee darbuu Waaqayyo ofii isaatiin waa dandeessu. Inni guddaan isa qaba. Baay'ina namaa miti, xinneenya namaa miti. Mana sagadaa guddaa miti, mana sagadaa xinnoo miti. Waan gootan hundumaa keessatti wanta ruutiin ta'e, wanta shifii ta'e irraa ka'e hamma waan guddaa jettanii sadarkaa gootan hundumaa keessatti Waaqayyo gooftaan macaa itti gammada. Hin simata. Itti tola. Isa jedhu beekuun giddu galeessaa isa. Waaqayyotti tollaan namni kumaatamni ittiin tolin. Waaqayyotti tollaan ciraan guutummaa waldaa kiristaanaas hin fudhatin. Waaqayyotti tollaan warri waldaa gaggeessu rijeekta godhan. Waaqayyotti tollaan luboota rijeekta godhan. Waaqayyotti tollaan ergamoota godhan. Waaqayyotti tollaan isa kan namatti tolu. Maaliif yoo jettan gatii namaa hundumaa kan fidee dhufu isa. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifamee ta'u. Hundumtuu fuula Waaqayyoo duratti gatii argata. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaan obboloota koo namootarra bu'aadhaan walidhanii, gartuudhaan walidhanii, karaa adda addaa godhanii waan barbaadan gochuu hin danda'u. Waaqayyo gooftaan macaa garuu kan fuula namaa laalee hin faranne, kan keessa namaa isa dhokataallee argu, yaada namaa isa gadi fagoo kan beeku, sirriitti kan ilaalee faradu, gatii namaa madaalee kan fidu, Waaqayyo gooftaa macaati bakka ta'ee fi dhamaatiin isin galgalaa ganama gootan waantan godhu kun, waantan dubbadhu kun, waantan tajaajilu kun, waantan gumaachu kun ulfina Waaqayyootiif hin ta'a. Isa kana ni guddaa. Waaqayyootti hin tolaa, Waaqayyoon gammadaa. Isa jedhu deebisuudha ni guddaan. Kana deebiftaniitu taanaan dhuguman isiniin jedha. Qoma dhiibaa tajaajilaa. Qolee ol qabadhaa deemaa. Mataan keessan lafa hin ilaalin. Waaqayyo duwwaatti tolu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaan kana jedheeti mee barumsa har'aa keessatti eega akka ta'e kanarratti eega walii gallee hundi keenya waan ittiin tajaajilu qabna eega jenne. Giddugaleessa tajaajila keenyaa immoo Waaqayyo haa ta'u eega jenne. Akkamittiinitu tajaajilli an fuula Waaqayyootti fudhatamu tajaajilu fudhatamaa ta'uusaa beekaa. Akkamittan bararee yookiin immoo tajaajilli Waaqayyo simatu tajaajila maal fakkaatudha. Isa jedhu qabxii tokko tokko walii wajjiniin kaafnee ilaallaa jechuudha. Yoo Waaqayyo na gargaare qabxii tokko duwwaan kaasuu barbaada. Qabxii baay'ee qabaa. Qabxii tokko duwwaan kaasuu barbaada. Yeroon akka jedhu tajaajilli Waaqayyo simatu maalinni isa jedhu beekuudhaa fi kan inni simanne maali yoo jenne yoo sabarre singa. Kan inni simanne maalinni isa jedhu yoo barree isa inni simatu beekneerra jechuudha karaa gara biraadhaan. Na hubatte dhiyaata. Kanaaf sagalee Waaqayyoo irraa tajaajila Waaqayyoo hin simanne, tajaajila Waaqayyootti hin tolle, kan Waaqayyo garaa hin ciibsine maal fa'i jennee yoo barree kan garaa ciibsu immoo faallaa isaati jechuudha. Kanaafiyyuu
akkasitti dubbachuu barbaada. Egaan kan waaqayyo hin simanne tajaajilli Matsaafa qulqulluu keessa namooti baay'een dadhabanii dhama'anii fiiganii waaqayyo kan inni disqualify jalaa godhe. Waaqayyo anaan garaa kan nan ciibsine kan inni jedhe. Dadhabbii duwwaa kan inni ta'e waan baay'ee jira bakka ta'eef namoota baay'ee jira bakka ta'eef fakkeenyummaa adda addaa fudhannee asirratti ni ilaalla jechuudha. Kanaaf egaa tajaajilli waaqayyo hin simanne tajaajilli waaqayyotti hin tolle inni jalqabaa maa inni yoo jettanii tajaajila garaarraa yookiin keessa ofiirraa hin taane. Tajaajila garaarraa hin taane. Tajaajila garaa ofii keessa ofiirraa hin taane. Dhugaatti hin taane waaqayyo gooftaan maccaa hin simatu. Arran deebi'a. Tajaajilli fuula waaqayyoo duratti hin simatamne. Kan waaqayyoo hin fudhanne. Maal yoo jettan inni jalqabaa tajaajila ka'umsa garaa ofiirraa dhugaatti hin taane. Keessa bakkeetu hin ta'in keessa ofiirraa kaka'amee hin taane waaqayyo hin simatu. Karaa garaadhaan tajaajila garaa ofiirraa ta'e keessa ofiirraa ta'e ka'umsa garaa ofiirraa ta'e waaqayyo hin simata jechuudha. Tajaajilli waaqayyo simatu maa inni yoo jettanii tajaajila keessa ofiirraa ta'e garaa ofiirraa ka'ame dhugaatti keessa ofiitti akkanatti isin ibsu rakkisa. Waa'een keessaa rakkisaa bakka ta'eef garaarraa kan ta'e onneerraa kan ta'e yaada ofii keessaa kan ta'e dhugaatti kan ta'e xoobaannaa waaqayyo simata. Kanaan eeyyuu madaaluu danda'a. Waan an godhu hundumaa waan an tajaajilu hundumaa dhuguma garaa koorraan gochaa jira. Dhuguma keessa koorraan gochaa jira. Isa jedhu deebisuu dandeenya akka namaatti. Maaliif of beenna bakka ta'eef keessa keenya beenna bakka ta'eef. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ta'uu baannaan waaqayyo hin simatu. Waaqayyo maaliif yoo jettanii guutummaa maalummaa namaa beeka. Kaleef ribuu qoree ilaala. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifamee haa ta'u. Keessa namaa ilaala. Matsaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 7 seenaa kana beektu seenaa baay'ee beekamaadha. Addoo sanarraa maa jedhaa? Akka waaqayyo akka namni ilaalutti waaqayyo hin ilaalu. Namni bakkee ilaala. Waaqayyo garuu garaa ilaala. Dhiisi isa kana miti nan barbaade jedhe waaqayyo Saamu'eeliin yeroo inni dhaqee dibuuf ka'u ilmaan Isseey keessaa dibuuf yeroo inni ka'u. Inni fuula ilaalee nan ilaalee guddina ilaalee kana kan waaqayyo filate. Kana iji waaqayyo kan irra jiru. Kan hojjaan akkasii kan nan akkasii jennaan waaqayyo kana jedhee dhiisi garbicha koo. Akka namni ilaalutti ani hin ilaalu. Namni ala ilaala. Ani immoo keessan ilaala. Garaan ilaala. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Baga waaqayyo garaa ilaala. Baga waaqayyo keessan ilaalin. Dhaalan ilaalin. Baga waaqayyo haasaa duwwaan ilaalin. Baga waaqayyo jecha koo arraba koo duwwaan ilaalin. Baga waaqayyo isan jedhu san dubbadhu duwwaan lakkaa'in. Baga waaqayyo keessas lakkaa'in. Keessas ilaala. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaafituu tajaajila garaarraa ka'ee hin taane taanaan waaqayyo hin simatu kanan jedhuu fi waaqayyo waaqa keessa ilaalu bakka ta'edha. Battala kana haasaan haasa utuu hin ta'in waaqayyo keessa koo ilaalaa jira. Battala kana isin lafa jirtan teessan hundumaa teessanii dhaggeeffattan lafa dhaggeeffachaa jirtan kana waaqayyo dhageetti dhageessan duwwaatu hin ta'in akkamittiin qalbifataa jira, akkamittiin ilaalaa jira, akkamittiin madaalaa jira. Keessi garbicha koo garbittii koo maal fakkaata jedhu waaqayyoon ilaala. Hin dhorsu bakka ta'edha. Hin dhowwu bakka ta'e. Kanaaf Matsaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 7 afsiin ofii dabbifadhaa. Matsaafa seenaa baraasa duraa lakkoofsa boqonnaa 28 lakkoofsa 9 irraas dhaqaa ilaala. Ermiyaas boqonnaa 11 lakkoofsa 20 dubbisaa. Ermiyaas boqonnaa 11 lakkoofsa 20 dubbisaa. Yaa Waaqayyoo gooftaa maccaa yaa isa qajeelummaadhaan faradduu ati golee garaa namaa hin qortaa. Ani rakkina koo sitti himadheeroo ati isaan irratti ijaa akka anaaf baatu na argisiisedha. Gara liirasa jiru laala yaa Waaqayyo gooftaa maccaa yaa isa qajeelummaadhaan faradduu ati golee garaa namaa hin qortaa jedhetu dubbata. Itti dabaladhaati isin hojii ergamootaa boqonnaa 15 lakkoofsa 8 qabbaneen dubbisuu irratti tun na gargaarte nee tola ture. Hojii ergamootaa boqonnaa 15 lakkoofsa 8 Roomee boqonnaa 8 27
mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 23 irra jiru hin dubbifne. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 23 irra jiru hin dubbifne. Dubbisee baasna. Maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisa akkas jedha. Waaqayyo inni garaa namaa beeku hafuura qulqulluu nuufis immoo akkuma kenne isaaniif kennuu isaatiin isaan simachuu isaa mul'iseera. Waaqayyo inni garaa namaa beeku isan barbaade. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 23 irraas immoo isiniin dubbisa obboloota koo. Boqonnaa 2 lakkoofsa 23 irraa immoo maal jedha? Ijoollee seexanichaan nan ajjeesaa kanaanis waldoonni kiristaanaa hundinuu inni yaada namaaf garaa namaafuun qolchu ani yaada namaaf garaa namaafuun qolchu ana ta'uusaa beekuuf jiru. Yaada namaaf garaa namaa Waaqayyo galanni guddaan ta'u. Waa'ee yaadaaf garaa namaa kana kan isin dhibu amma tokko dubbisuu yaadeeni waa'ee namummaa maalummaan namaa bakka afuritti qoodaniitu ilaalu warri saayikooloojii tokko. Jeroish Windoodha. Inti tokko dubbisee kan isin dhibu biyya Ameerikaatti maqaa namaatti Jeroish inni jedhamu Joosefii fi Haari isa jedhu natti fakkaata walitti dhufaniiti. Bakka afuritti qoodanii ilaalu. Maalummaa namaa kana bakka afuritti qoodaniitu ilaalu. Akkamitti ilaalu? Akkaataa isaan itti ilaalanii maalummaa namaa dhokataa, maalummaa namaa jaamaa, maalummaa namaa hin beekamne, maalummaa namaa bilisatti beekamaa ta'e jedhaniitu kaa'u. Hundi kun immoo kan isin bulapheedhaan garaadhaan wal qabata. Maalummaa namaa beekamaan maayinni waa'ee keenya nus ofii keenya kan beennu warri nu wajjin jiru gartuun keenyas kan beekan jechuudha amma tokko. Nus beenna warri nu wajjin jiranis beeku. Kun maalummaa namaa isa mul'ataadha. Garaadhaan walidhama. Maalummaan namaa inni dhokataan immoo nuyi beenna namni nu wajjin jiran immoo hin beekamu. Dhokataa qabna jechuudha of keessaa waan dhokatee jiru qabna jechuudha. Nu beenna. Inni nu haasofnuuf, inni nu dubbannuu fi inni keessa keenya jiru adda adda ta'u. Warri gartuu nu wajjin jiru budinii keenya immoo hin beekan. Isa mul'ataa sana duwwaa beeku jechuudha. Waaqayyo garuu hunduma isaa beeku. Maalummaan inni blind inni jedhamu inni jaamaa jedhamu kun immoo maalummaa keenya kan ofii keenyaan beenne namni nurratti kan beeku jechuudha. Nu hin dammaqnu namni kan nurratti beeku jechuudha. Maalummaan hin beekamne immoo nus hin beennu namnis hin beeku. Garuu kan nama dhibu maalummaa keenya mul'ataas, maalummaa keenya dhokataas, maalummaa keenya akka jaamaa ta'es, maalummaa hin beekamnes Waaqayyo Gooftaa maccaa beeku. Isa jalaa dhokachuu kan danda'u tokko hin jiru. Kanaafitu tajaajilli keenya nu tajaajillu guyyaadhaa guyyaatti goonu inni nuyi rakkachuu qabnu namni yeroo baay'ee rakkatu Waaqayyo simateeraa isa jedhutti rakkachuu qabnu. Nama miidhaa, nama garmaleetti darbaa jechuutti hin jiru. Nama tajaajiluu keenyaanitu Waaqayyos isa tajaajiluu keenya beeka bakka ta'e. Kanaafi nuyi nama namummaa isaatiin jaallannee kabanyee ulfina laannee fi waan Waaqayyoo keessa keenya kaa'e garuu ija jabinaan itti himna jechuudha. Dheekkamuu taanaan nan dheekkama, gorsuu taanaan nan gorsa, adabuu taanaan nan adaba, barsiisuu taanaan nan barsiisa. Garuu wanta godhu nama sana toluu dhiisuus toluus hin danda'amu. Nama sanatti toluus hin tolinii garuu Waaqayyo Gooftaa maccaa simateeraa. Garaarraan gochaa jiraayi. Obboleessa koo obboleettii koo miidhuuf otoo hin ta'in, obboleessa koo obboleettii koo garmalee maqaa baasuu hin ta'in, obboleessa koo obboleettii koo akka hin taane gochuuf otoo hin ta'in, an Waaqayyo Gooftaa maccaa keessa taa'ee bu'aa obboleessa kootiif, bu'aa obboleettii kootiif, bu'aa waldaa kiristaanaatii fi garaarraa nan godhaayi jennee of gaafannee eeyyee jedhe Waaqayyo duratti simatamaadha. Waaqayyo galanni guddaan ta'u. Yoo akkas ta'e hin dhiphannu, yoo akkas ta'e hin sodaannu, yoo akkas ta'e hin shakkinu. Ammas irra deebi'een jedha. Bara kana garuu biyya keenya biyya nu keessa jiraannu keessattis argaa jirra. Waldaa keessa jiraachuu keessa argaa jirra. Namni tuqamuus hin barbaadu, namni tuquus hin barbaadu. Kunuunsame otuutti hin dubbatamin akka barbaade dubbate, akka barbaade deemee, akka barbaade jiraate, akka barbaade maal jedhee homaan jedhu Waaqayyo jaala. Homaan jedhu Waaqayyo araara qabeessa jedhee taa'uu barbaada. Jaarsi waldaas taanaan, tajaajilaan taanaan dubbachuu hin barbaadu. Sintuquu nan tuqenye. Sittu hin dubbadhu nan dubbani. Inni akkasii immoo obboloota koo wal fudhatanii ayyallaatti lixu.
Isin yaadi keessan garaa keessan irraa Waaqayyo kaa'ee Waaqayyo kana garaarraa dhugaa dhuunfina Waaqayyoof haa ta'uuf jennaan tajaajila kamiiyyuu sodaatu. Waaqayyo isinii wajjin jiraate. Waaqayyo isinii wajjin jiraannaan immoo namni isinii wajjin jiraachuu baatus hin sodaatina. Inni jabaatee irree Waaqayyoon wajjin hin taanaan eenyutu nuun mormuu danda'a jedha Phaawulos. Egaa Waaqayyo gara keenya eegateedha. Kanaaf isa kana obboloota koo kan nu beekuu dandeenya. Kanaafitu maalummaan namaa rakkisaadha bakka ta'ee fi keessi namaa dhokataadha. Maaltu beekuu danda'a jedha Macaafa Qulqulluurraa. Egaan waa'ee Waaqayyoo keessa namaa wajjin malee ala namaa wajjin miti kan hin deemu. Waaqayyoo keessa namaa ala namaatu hin ta'in keessa namaatu ilaala. Kanaaf sagalee Waaqayyoo irraas in argina bakka baay'eedha. Waa'ee garaa kana baay'ee haasaa Macaafa Qulqulluun bal'inaan haasaa akeekkadhuuti garaa kee eeggadhu. Fakkeenya boqonnaa 4:23 irraa isa eeggadhudha. Garaan namaa baay'ee hamaadha jedha Ermiyaas 17:9 irraa immoo. Maaliif fakkeessuu beeka bakka ta'eef. Hin fakkeessa bakka ta'eef. Seera uumamaa boqonnaa 21:8 irraa si dubbistan amma fakkeessuu akka danda'u haasaa garaan namaa iddoo sana. Namni waan keessa isaa jiru dhossee alatti waan barbaade haasa'uu danda'a. Waan keessa isaa jiru kaa'ee maalummaa dhokataa sana qaba bakka ta'eef waan barbaade gochuu danda'a. Iji Waaqayyoo garuu naaf. Kanaaf tajaajila keessan keessatti, tajaajilu keessatti, waan goon hundumaa keessatti, waan dubbannu keessatti, waan yaannu keessatti, waan gumaachinu keessatti inni guddaan anaaf isin nu dhibuu qabu maa inni angaraa koorraa dhugaatti godhaan jiraayi. Waaqayyo garaa arga bakka ta'eef. Kana keessa keessanitti yaaddanii dhuguman isiniin jedha. Kanaaf keessa keessanii garaarraa kaataniitu jennaan tajaajilli keessan fuudha Waaqayyootti fudhatama qaba. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Giddu galeessaa isa taanaan jechuudha. Maqaan isa bara baraan kan eebbifamee ta'u. Inni Macaafa Qulqulluu irraati Waaqayyo kan inni garaa isaan tajaajilanii Waaqayyo garaa isaanii argee wanta inni jalaa hin fudhadhu hin simadhu jedhe Macaafa Qulqulluu irraa fakkeenya tokko kaafnee ilaalla. Garuma jalqabaarraa kaasee ilaala. Seeruma uumamaa boqonnaa 4:3-5 seenaa baay'ee beekamaa tokkotu jira. Seera uumamaa boqonnaa 4:3-5. Yeroo jalqabaatiif obboloota lamman tokko arginaa. Obboloota lamman biyya lafaa irratti yeroo jalqabaa ta'anii haadhiif abbaan isaanii Addaamii fi Hewaanii isaan kun obbolaa lammanii qaxxanii boqonnaa 4 gaafa tokko kaatanii dubbiftanii Addaamii Hewaan haadha manaasaa bira ga'ee isheenis ulfooftee ilma Qaayeen jedhamu deessee gargaarsa Waaqayyootiin nama tokko godhadheera jettee itti dabalteessi obboleessa isaa Aabeeliin deessee Aabeelii tiksituu hoolaa ta'ee Qaayeen garuu qottuu ta'edha. Hojii isaanii ilaalaa yeruma ba'an. Inni sun tiksee bula, inni kun immoo qotee bula. Ijoolleen kun obbolaadhaa hangafaaf qottisuudha. Fuula Waaqayyootti aarsaa dhiyeessuudhaaf dhiyaatan. Aarsaa jechuun tajaajila. Namoonni tokko tokko waa'ee tajaajila lubummaa irratti yeroo dheeraa barsiiseera waldaa keenyatti gara waggaa tokkooti natti fakkaata. Tajaajila lubummaa sana keessatti lubummaa Waaqayyo yeroo jalqabee ofii jalqabee jedhu namooti. Macaafa Qulqulluun jiraate malee yeroo Addaamii fi Hewaanii Waaqayyo duraa yakka hojjetanii carqee ofitti xaxanii inni immoo gogaatti uwwise. Maal godhee bineensa ajjeesee dhiiga dhangalaasee uwwise lubummaa yeroo jalqabee. Itti aanee immoo lubummaa maatiin ta'ee lubummaa Qaayeenii fi Aabeelii amma isa keessa haa ta'u malee ijoolleen kun lamman obbolaan kun lamman gaaf tokko ka'aniitu fuula Waaqayyootti aarsaa dhiyeessuuf ka'an. Namni waan qabuun hiriira. Anamma nan barsiisuudha. Amma sirraa kaatanii ka'iitii raajii yoonaan jettanii Waaqayyo kennaa raajummaa jedhee waan natti kenne hin qabu. Natti laannaan immoo yeroo barbaadetti natti laannaan nan raaji. An barsiisuudhaan hin hiriiru. Warri bulchan bulchuudhaan hiriiru. Warri lallaban lallabuudhaan hiriiru. Warri gorsan gorsuudhaan hiriiru. Warri kennaa daddaqama kennaa sanaan hiriiru. Amma ijoolleen obbolaa kuni waanuma qabaniin hiriiran. Aabeel maal qaba? Horsiisee bulaadha bakka ta'ee fi tiksituudha bakka ta'ee fi hoolota qaba. Qaayeen immoo maal qottuudha. Midhaan qaba, qamadii qaba, honborii qaba, garbuu qaba, wayinii qaba, waan adda addaa qaba. Hojiin isaanii kana Macaafa Qulqulluun nutti dubbata. Kanaafiyyuu fuula Waaqayyootti yeroo dhiyeessuuf ka'an hojjechuuf ka'an tajaajiluuf ka'anii namni waanuma qabu qabatee dhiyaata. Aabeel hoolaa qabatee dhiyaate, Qaayeen immoo waan midhaan irraa qabatee dhiyaata. Waaqayyo kana hin jibbine. Waaqayyo kana simachuu hin dandeenye kan isin
Seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 3-5 gaasiin dubbisa. Guyyaa baay'ee booddee jedha. Guyyaa baay'ee booddee Qaayeen wanta lafarraa galfate irraa Waaqayyoof kennaa dhiyeessee tajaajila. Kennaa dhiyeessuun. Mabaa kennuun tajaajila. Kurnaffaa kennuun tajaajila. Rakkataa gargaaruun tajaajila. Waan adda gochuun tajaajila. Akkuma kana kennaa dhiyeessee. Abeelis immoo hoolota isaa keessaa warra dura dhalatan qalee cooma isaanii aarsaa dhiyeesse. Waaqayyo gara Abeeliif gara qalma isaa faara tolaadhaan in ilaale. Gara Qaayinii fi gara kennaa isaa garuu faara tolaadhaan in ilaalle. Kana irratti Qaayin aaree boba'ee mataa buusee jedha. Seenaan kun seenaa salphaa fakkaatu malee ana seenaa baay'ee na dhibu. Ilaalaa Waaqayyo waan isinitti hin laanne isin harkaan barbaadu. Boris taana hin barbaadu Waaqayyo tusumayyuu. Hoolaa dhiyeessuu qaba turee jiru namoota tokko tokko. No akkamitti Waaqayyo waan namatti kenna namarraa barbaada. Ogumallee yoo ta'e an oguma kootiin Waaqayyo na gargaaree yennan ogeessa fayyaa ta'e ogeessa fayyaa kootiin dhukkubsataa yaaluudhaaf waan baradhee ni godha malee ogummaan koo immoo mana jaaruu yoo ta'e ogeessa fayyaarraa mana jaaruu Waaqayyo barbaada. Namni mana jaaru tokko immoo wayyaadhuma adii uffatee isattiin nama sakattaa mormatti keewwatee an nama yaala hojii hin danda'amu. Hojii masa lafaa irratti illee. Addoo kanatti immoo waan qaban irraa lachuun dhiyeessuuf ka'an. Abeel maal godhe hoolaa qaburraa isaan gaba fuudheetu cooma isaa godhee qalee dhiyeessee. Qaayin immoo maal godhe midhaan lafarraa qotirraa aarsaa dhiyeessee jedha. Kun rakkoon qabu isaa qulqulluu keessatti gaafa laaltan. Namoonni tokko tokko waan hoolaa ta'eef didee waan kan sanaa immoo nyaata ta'eef didee Waaqayyo akkana miti gaafa lattanii ilaaltanii sagalee Waaqayyoo irraa seera Lewwotaa boqonnaa 2 irraa Waaqayyo aarsaa midhaanii fudhata. Aarsaa midhaanii dubbisaa kan seera Lewwotaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 ka'a ilaala. Aarsaa midhaanii warri dhiyeessan akkaataatti dhiyeessuu danda'an waan qabanirra. Garbuurraa, qamadiirraa dhaqanii aarsaa dhiyeessuu danda'u. Kana miti dubbiinsa. Maal reega qottanii yenna kutaa kan ilaaltan rakkoon kana Waaqayyo maaliif kan Abeel simate maaliif kan Qaayin simate ni jedhu gaaffii asirratti kana jedhee baay'ee ifa ta'ee mul'ate hin qabaatin malee gaaffii Waaqayyo Qaayiniin gaafatirraa waa tokko argina. Lachuun isaanii dhiyeessanii inni sun kan Abeel hin ilaalle kan Abeel faala toraadhaan ilaale kan Qaayin immoo hin ilaalle jedha. 4-5 irraa hin simannee kan lachuu isaanii kan Abeel duwwaa simate. Eegasii ittaanee Waaqayyo gaaffii gaafate. Gaafa dubbisaa deemtan maaliif aartee jedheeni Qaayiniin maaliif mataa buuftee maaliif aartee sineen dubbisamee kutaasan namatti tola. Waaqayyo yommus Qaayiniin maaliif aartee bobaatee maaliif mataa buuftee wanta gaarii otuu hojjette ol jetta turte mitiire wanta gaarii hin hojjettu yoo ta'e garuu cubbuun balbala kee dura riphee si eeggata si argachuu sin kajeela ati garuu isarratti aboo godhadhu jedheen. Ilaalaa gaaffii kanarra deebi'een gaaffii kana tokko tokkoon ilaalame. Yommus Qaayiniin maaliif aartee bobaate maaliif mataa buufte wanta gaarii otuu hojjettee jedha asirratti ishee kana naa qaba. Wanta gaarii hin hojjenne maal nama waan qabu fidee aarsaa dhiyeessee akka seera isaatti hin raawwatee Waaqayyo garuu wanta gaarii hin hojjenne jedha. Akkamitti arge Waaqayyo wanta gaarii iji namaa yoo laaloo qalma dhiyeesse inni sunis iji namaa yeroo laaloo inni kunis wanta gubatu fideetu midhaan irraa gube ija namaa duratti akkasi. Maa inni Waaqayyo wanta gaarii hin hojjenne inni ittiin jedhu suni sila sinitti meera iji Waaqayyo bakkee duwwaan ilaalu iji Waaqayyo garaa ilaala iji Waaqayyo keessa namaa fonqolchee ilaala. Amiin Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u baga laalee Waaqayyo. Kanaafi tarii isan ajjeese kaa jechuu dandeessu ta'a. Obboleessi isaa ajjeese kaan yeroo Waaqayyo gaaffii kana gaafatu hin ajjeefne namoota Abeel hin ajjeefne. Kanaaf Waaqayyootti hin jedhe hojii gaarii otoo hojjetteetii kan mala fallaatu turtee qoleen booftu turtee ija guutuu fuula kee ol qabattee deemta turtee ammas garuu jedhee Waaqayyo iddoo kanatti ammas garuu jedhee wanta gaarii hojjedhu wanta gaarii hin hojjettu yoo ta'e cubbuun balbala kee dura riphee deema. Innis baay'inni itti fuftee garaan kee kun hin deebine taanaan tarkaanfii gara biraa fudhatta hojii cubbuu kanarra ciigaa isaa ta'e deemta ittiin jedhee Waaqayyo. Kanaaf gabaabaatti gaaffiif deebii Qaayiniif Waaqayyo gidduu ta'e irraa kan maal argitu hojjettanii Waaqayyo keessa isaa garaa isaa ilaalee garaarraa waan hin taane waan argeefitu
disqualify godhe reject godhe waaqayyo. Hin simadhu jedhe waaqayyo. Naman gaddisiisu. Amma dooqaa hin teessanii qofa laaltan. Maaliif aartee hojjettan amma maaliifan hin aaru jedheen deebisu jettanii asirra barreeffamee jiru. Maaliifan hin aaru? Midhaan qorraa fide akkuma nama aarsaa dhiyeesse yeroo koo gubee qoraaniif fide akka seera isaatti godhe ati ilaaluu didde maaliifan hin aaru hin jedhutan yaaddu. Yoo jedhes immoo jechisu jettan yaaddu. Garuu inni alatuun ta'in keessa namaa laalu waaqa sirriitti farada. Inni bakkeetuun ta'in gochaa namaa harkaan hojjetantuun ta'in keessa namaa fonqolchee ilaalu keessa laaleetu an kanan simadhu garbicha koo. Hojii keetu sirrii miti, garaa keetu sirrii miti. Kallattiidhaan garaa lapheen jedhu iddoo kanatti. Hojii eega jedheeti hojiin bakkeetti ilaalamu matsaafa qulqulluu hojii masirrii kennu hojjetu. Waanuma qabuun deebi aarsaa kee jibbe, garbuu kanan jibbe, qamadii kanan jibbe hin jenneen. Akkasitti qoraanitti laxxeen jibbe, akkasitti gubdeen jibbe hin jenneen. Hojii kee jedheen. Ammayyuu hojii kee sana dhiibne taanaan balbala kee dura cubbuuta deemaa jira. Dafii irratti mo'ii, aboo irratti godhadhu. Maayini garaa keessa xureessi. Garaarraa godhi. Obboleessi kee godheef hin godhiniidha. Hammeenya yaadaan godhiniidha. Waaqayyo gooftaan maccaanni garaa namaa laalu garaa keenya nuuf qajeelchu, garaa keenya nuuf sirreessu hafuura isaatiin. Nu hin dandeenyu, humna hin qabnu. Ayyaana isaatiin inni nu waame. Hojii ayyaana isaatiin hojii nutti kenne. Dhuguman isiniin jedha garaa koos garaa keessanis waaqayyo qajeelchu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaafitu fudhachuu dide firoottan. Garaan namaa yeroo jal'atu fuulli namaa lafa laala. Garaan namaa yeroo jal'atu ol jedhee namni qoma dhiibee konfiidensi qabaatee nama dura hin dhaabatu ija namaa laaluu hin danda'u. Akka nama hatee akkataa ittiin tolu. Garaan namaa micciiramaadha dhokataadhaan waaqa duwwaan kan arguu danda'u jira. Waaqa galgala kana tokko tokkoon isaa arga. Fuulli garaan keenya fuula keenya duwwaatu hin ta'in garaan keenya fuula waaqayyoo duratti mul'ata. Kanaafi otuu waan gaarii goota ta'ee ittiin jedheen garaan ilaala. Otuu waan gaarii hojjettee ta'eeti maaf qolee buufta. Otuu waan gaarii gochaa jirta ta'eeti maaf kana taata. Ammayyuu bari otuu waan gaarii keessi kee akkasittiin deema taanaan cubbuu kana irraatu sitti dhufaa jira. Ati dafii irratti moo ittiin jedheen. Eegasii booddee kan hin dhaqee boleessaa ajjeessa. Garaan namaa micciiramnaan baay'ee rakkisaadha. Garaan namaa sokkinaan baay'ee rakkisaadha. Baay'ee yaad qalbii conscious jedhamu afaan faranjiitiin. Hilliinaas jedhamu conscious jedhamu. Phaawulos baay'ee dubbata. Yaad qalbiin namaa hadoodee akka abidda akka diiminaan gubamee ta'ee yoo gubatee namni waan tokko itti hin galu. Wanti inni hojjetu wanti hamaan illee gaariitti fakkaata. Akkana jedha mataa tokko dubbiseen namni yaad qalbiin isaa gubate conscious isaa hojii ala ta'e lapheen isaa micciirame jedha. Akka godha bolee tokko nama seenaa dhugaadha. Maal godhaa? Bakkee amatti bahee xiyyiitiidhaan nama ajjeessa. Gwaaddanyootuma isaa ajjeessa. Gaafa mana murteetti dhiyeessanii waan tokko irra yaa'u gaddaan dhufu. Akkasittiinitu haay jedhaa namoota dubaanii kolfaa gammadaa firdi beetitti dhiyaatan. Namni akkasii maa inni yaadi isaa micciiramuu keessa bahee yaad qalbiin isaa gubateera. Gubatee jechuun maal jechuudha? Deebi'ee hojjetamuu hin danda'u. Warra akkasii irraa waaqayyo namaa kan keenyas keessa keenya nuuf eegu. Warra akkasii wanta isaan hojjetan hundumtuu hamaa yoo ta'es tolaatti fakkaata. Dubbiin isaanii akka eeboo nama horaan illee akka barbaade yoo ta'e illee isaan waan gaarii haasa'anitti fakkaata. Yaad qalbiin isaa garaan isaa kan qaa'een waan akka ta'e fakkaata. Otuu waaqayyo akkasitti dubbatu darbee dhaqee boleessaa hojjeessu. Otuu dhugaatti dubbachuuf ta'e Abeel maal godhu? Otuu aaruu ta'es waaqayyotti aara malee. Otuu gadduu ta'es waaqootti gadda malee. Otuu dheekkamuu ta'es waaqootti dheekkama malee. Waaqootti dheekkamuu hin danda'amu. Akkana jedha namni tokko. Baay'ee nama dogoggoraadha baay'ee. Waaqayyoo wajjin fuulaaf fuulatti warree biyya. Bakka na rukutee abbaa kooti. Hamma akka inni miiraan dubbatu ilaalaan. Otuu ta'e waaqayyoon hin danda'u ta'e waaqayyoo wallo malee maal godhe? Inni sun tola isaa aarsaa dhiyeessee sokki garaarraa godhe. Inni kuni obboleessi hinaaffaa argitanii nam waan garaan yeroo micciiramu obboleessa illee dabarsee kennu ilaalaa ajjeesutti illee booddeetti akka hin deemu. Kanaaf irra immoo tajaajillu firoottan koo fuula waaqayyoo duratti kan inni fudhatama argatu garaa qullaa garaa dhugaadhaan wanta goonu hundumaa ulfina waaqayyoof yeroo goonu waaqayyoon simata. Ta'uu baannaan dadhabbii duwwaan. Kanaaf bara keenya dadhabbii duwwaan akka hin dabarsine
bakkee duwwaan goonee kan namatti mul'atu goonee waan nama gammachiisu goonee waaqayyo fudhachuu dhiisee yenna ta'e kasaaraan waaqayyo gooftaan maccaa kasaaraan waa oolchu. Mee ofitti maa bara koo keessatti adeemsa koo keessatti tajaajila garaa dhugaarraan taane tajaajilee akkan hin kasaarre yaa waaqayyo na eeguuf hin jedhaa keessa keessanitti maa waaqayyoof galanii guddaan ta'u. Kanaaf keessa keessaniin walii galtanii waaqayyo simateera taanaan homaa badaa waa'ee namaatti hin cinqaminaa hin dhiphatinaa. Waldaa koo keessatti yeroon tajaajilu yeroon achi bahee tajaajilu waan tokko keessi koo natti lallabu kana barsiisan barsiisu kana kan fudhatu jira kan hin fudhanne jira. Kan hiikatti kennu jira kan dhugaatti dhaggeeffatu jira kan ciiga'u jira kan maal jedhu jira. Angaru namni tokko isa fudhatu dhugaatti fudhatu garaarraa utuun sodaatin waan waaqayyo natti men dubbadhan jedha. Galgala kanallee yaa waaqayyo arraba koo naa eegi. Waan arrabi koo dubbate keessi koo ati natti himne dubbadhee gaaf ta'u kan ittiin gaafatamne jedheen dhiyaadha. Dhugaadha. Waaqayyo garaa keessan ilaala bakka ta'e firoottan koo tajaajila garaarraa ta'e akka tajaajilee dabaru waaqayyo gooftaan maccaa nu gargaara. Ta'uu baannaan ajjaabii meeqa obbooddee buuftanii nama sinii harka walitti rukutu nama sinii ililchuu meeqa qabaattanii nama hoo isinii jedhee abalu keenya moo abeet isinii jedhu isin duukaa yaa'u meeqa qabaattanii jara duwwaa kaabdanii gammachiiftanii cubbuu keessatti urursitanii achi barreessitanii kenna waaqa isinii kenna silaa nama mootummaa waaqayyoof qopheessuudhaa isin badiisaaf qopheessitanii isaanis balleessitanii ofii yoo baddan bu'aa maalii qaba? Bu'aa maalii qaba? Kanaaf tajaajila garaarraa ta'e. Ittaansee fakkeenya kan nu ta'u baay'ee tuquun barbaadu nama kana fakkeenya bakka biraattis nan fudhaa. Museedha. Museedha. Garaan Musee gaariidha. Kan waaqayyo dhugaa ba'eef nama ajaa'ibsiisa. Seera boqonnaa 32 irraati si'a tokko addoo sanatti yoo ilaaltan sabni Israa'el cubbuu ciigaa isaa hojjete. Waaqa isaa isa biyya Misrii isa baasu irraanfateetu Museen gara gaaraatti ol ba'ee yeroo yartuu turraani Museen asin deebi'u bakkeetti nu gateeraati Aaroon kottuu waaqa tolfamaa nu tolche jennaan Aaroonis geggeessaan isaanii kan isin dhibu duuka bu'ee warqee irraa guureetu jabbii hojjeteef. Yeroo deebi'u baay'ee gadde baay'ee aare Museen seenaa sana beektu. 32 irraa maal jedha 32 irraa yaa Waaqayyo sabi kuni cubbuu ciigaasisaa gadhee hojjeteera maaloo dhiisiif hin dhiiftuuf taanaan kitaaba jireenyaa sanarraa na haqe ana na dhiba na haqe amma kana garaan isaa of ka'ee saba kanaaf of kennu sana na haqe annan badaa isaan fayyadu waaqayyo garuu dhugaatti bara duttaanii maal beektu isa haqamuu nu qabu naqa malee siin maaliifan si haqa 30 irraa gaafa dhaaltan itti warra gar malee deemee naqa siin sina qodeen waaqayyo hamma kana garaansa. Seera lakkoofsaa boqonnaa 10 lakkoofsa irraasi biyya lafaarraa kan akka garraamiin gad of deebisu akka Musee hin argine jedha Waaqayyo. Garaasaa jaallate Waaqayyo. Garaasaa jaallate. Har'as Waaqayyo garaa keenyaan wal argu, laphee keenyaan wal argu, yaada keenyaan wal argu maqaa Yesuus Kiristoos. Sanu dubbannuun sanu goonuutu ta'in garaa keenyaan inni garaa nama argu wal argu galgala kana maqaa Yesuus Kiristoos. Silas isinti ramad deebiinan jedha. Miiliyooniin harka walitti isinii rukutee deeggartuu isinii ta'ee isin jajee ol isin kaasee abeette nama dibataa abeette nama waaqayyoo isin jedhee waaqayyo isin hin simanne taanaan baay'ee rakkisaadha. Kanaaf tajaajilli garaarraan ta'a. Gudgataa namaatiin yookiin ka'ii tajaajiliidhaan kan ta'e. Tajaajilli garaarraan ta'a. Ciqiciqiidhaan asiraata kenniidhaan ciqiciqii namootaatiin kennitu malee dhiirtu maleedhaan kan ta'e kennaan garaarraan ta'a kurnaffaan garaarraan ta'a lallabi garaarraan ta'a barsiisi garaarraan ta'a gorsi garaarraan ta'a eekamsi garaarraan ta'a itti guutaasin fuula waaqayyoo duratti fudhataman qabu. Waaqayyoo gooftaan maccaa ofiisaatti nu haa gargaaru. Egaa waa'een garaa haasa'eeti galgala kana waa'ee magaalaa duwwaan haasa'eef qabxii koo har'aa keessatti. Deebinee kan nama dhibu macaafa qulqulluurraa akkana jedha waa'ee Daawit xaxxanii hojii ergamootaa boqonnaa 13 irraa xaxxanii yoo dubbistanii seenaa nama tole tokko argitu. Hojii ergamootaa boqonnaa 13 isiniin dubbisaa lakkoofsa 36 irraan isinii dubbisa dursee
Daawwitii bara isaatti akka jaalala Waaqayyootti hojjetee yommuu du'ee abboota isaa biratti awwaalamee tores jedha. Irra deebi'een dubbisa. Daawwitii bara isaatti akka maalitti akka jaalala Waaqayyootti hojjete. Dhuga ba'iisaan waan mirkanaa jechuudha. Bara isaatti wanta hojjete hundumaatti akka jaalala Waaqayyootti jechuumaa jira akka yaada Waaqayyootti hojjete. Hojiin ergamoota boqonnaa 13 irratti immoo lakkoofsa 22 irraa booddeetti deebitanii iddoo kanatti yeroo dubbattan akkana jedha. 13:22 irraa immoo akkuma abdachiisetti sanyii namicha kanaa keessaa Waaqayyo saba Israa'eliif fayyisaa kaaseera. Garraatti 22 irraan dubbisa. Saa'oliin mootummaa irraa buusee immoo Waaqayyo Daawitiin isaanii moosise. Waa'ee isaatiif waa'ee Daawitiif. Ani Daawitiin ilma Isseey nama akka garaa koo argadheera. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Daawitiin ilma Isseey nama akka garaa koo argadheera. Isa sana nama waan bukkee qabee ilaala. Isee kana duwwaa dubbadheen dhaaba goloota. 22 irra jira afaan Oromoo irra. Sakaa irra 23 jira. Maal jedha? Saa'oliin mootummaa irraa buusee immoo Waaqayyo Daawitiin isaanii moosisee waa'ee isaatiif waa'ee Daawitiif jechuudha. An Daawitiin ilma Isseey nama akka garaa koo argadheera. Jechi kun jecha baay'ee cimaadha. Abaluu nama akka garaa kooti jettanii dubbachuu fi baay'ee tarkaanfii baay'ee deemuu qabdu. Abaluu immoo abaluun dhiisaa akka nama garaa kooti. Dhibba na naman. Waanan jechuu barbaade otuun hin jedhin beeka. Waanan gochuun barbaade otuun godhin jedhin godhe. Nama akkasitti namni nama garaa kooti jettan. Abaluu ilmi koo kun nama garaa kooti. Intalli koo kun akka nama garaa kooti. Hiriyaan koo kun akka nama garaa kooti. Haadhi manaa koo kun akka nama garaa kooti. Abbaan manaa koo kun nama akka garaa kooti. Abaluun kun akka nama garaa kooti jechuu fi baay'ee tarkaanfii baay'ee deemuu qabu. Nama tokko. Nama akka garaa kooti namatti hin jettan sana hin shakkitan. Na hataa, natti malaa, na sobaa, na gowwoomsaa, gaaf tokko na ajjeesisaa, boolla na buusaadhaan akka na godhaa harka lafa jalaatiin hin jettan. Nama akka garaa kooti namattanii. Kana Waaqayyo dubbateef jama. Namaan Waaqayyotu dubbateedhaan iddoo kanatti. Isa booddee garuu hamma bara Saamu'eel raajichaatti abboota biyyaa isaaniif kennee jedha iddoo kanatti. Yeroo isaan mootii nuuf kenne jedhanii gaafatanittis Waaqayyo gosa Biniyaam keessaa Saa'olin ilma Qiish isaaniif kenne. Inni immoo waggaa 40 moo'ee Saa'olin mootummaa irraa eega buusee booddee moo'edha. Daawitiin dibe. Waa'ee Daawitiif immoo ilma Isseey nama akka garaa koo argadhee jedhee. Haleluuyaa. Annati tola kan. Guddummaan namni guddinni isaa maa inni guddinni namaa maal irratti jedhee kan irratti tokko barsiiseera na yaadadha labeera. Guddinni namaa barumsa isaati moo guddinni namaa umuriidha moo guddinni namaa taayitaadha moo guddinni namaa guddaa kan jedhamu maal irratti. Umuriinis guddaa ta'uu danda'a namni garuu umuriin guddaa ta'ee salphaa ta'uu danda'a. Beekumsaan guddaa jechuu dandeenya. Beekumsaanis guddaa ta'ee salphaa ta'uu danda'a. Aboodhaanis guddaa ta'ee salphaa ta'uu danda'a. Garuu garaan isaa fuula Waaqayyoo irratti namni fudhatamaa ta'e yeroo hundaa guddaa. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Guddaa ijoollee ta'u maal ta'u wallaalaa ta'u beekaa ta'u sooressa ta'u hiyyeessa ta'u barataa ta'u doofaa ta'u. Guddaa argadhee jira iddoo kanatti nan argadheedha. Matsaafa qulqulluu keessaa tokkitti magana jira kan sidoo kan akka jedhu. Maali Daawit kun maal caalee akkan jedhame yoo jettani Daawit akkuma namaa balleessaa guddaa qaba. Cubbuu ciigaa isaa illee qaba kan sidoo. Kan maal nama jechisiisu. Safuu kan nama jechisiisu. Sagalee Waaqayyoo irraa kan nu arguu dandeenya. Cubbuu ciigaa isaa qaba. Garuu laalaa nama akka garaa koon argadhee eega jedhee dubbatee booddee lakkoofsa 22 irratti 36 irratti yeroo dhugaa ba'ummaadha. Bara isaa saafetti yaada Waaqayyoo tajaajilee du'eedha. Waaqayyoo gooftaan maccaan waa gargaaru. Na gargaari yaa Waaqayyo. Mee na gargaara ofiin jedha. Na gargaari yaa Waaqayyo naan. Dhugaadha na gargaari. Yaada namaa tajaajilee kan dabaru. Yaada koo tajaajilee kan dabaru. Galabaa akkana jalaan ta'a. Na gargaari yaa Waaqayyo jechuu qaba. Waaqayyoon malee hin dandeenyu bakka ta'e. Kanaaf firoota koo Daawitiin duwwaa ilaaleen dhaaba. Egaa nama akka garaa koo fedha koo kan raawwatu ittiin jedha. Maali namichi kun Waaqayyoo maaliif isa jaallate? Maaltu isa jaallachiise yoo jettanii cubbamaa miti yoo tarii nama qulqulluudhaa yoo jettan cubbamaa keessaa isa gad deebi'a. Haadha manaatu qabu haadha manaa namaa irratti kan jecha. Fakkeessuuf jedhee immoo
namicha fidee kan wajjin ciisu anamitti jedhee abbaa manaa irraa ulfoofte jedhee fakkeessuuf jedhee kan fide. Abbaa manaa dhi'eennaan waraanatti ergee abbaa manaa qarmameetti waraanatti kan ajjeesise. Nama cubbamaa cubbuu irratti nama hojjete. Maaliree garaasaa kanii yaada garaa koo jechiisee jettoo yaada tokko tokko kaasuu barbaada. Waaqayyo akkanatti fakkaatu akka sagalee Waaqoonatti mutti garaa Daawitiin kan inni ittiin jaallate maali yoo jettan iddoo kanatti garaa dafee na'ee deebi'uu qaba. Waaqayyoof garanni guddaan ta'u. Garaa dafee na'ee deebi'u. Garaa sagalee Waaqayyoo dhaga'ee garaan jabaan, ijaan jabaan, addaggeen taane. Otuu ilaalu, otuu arguu kana goote kan ittiin jennu dhuguman goone kan jedhu. Addaggeen dhuguman godhe kan jedhu. Nan balleesse kan jedhu. Nan yakki kan jedhu. Fuula Waaqayyootti kana godhe wayyoo nama gangalatu daaraara. Nama akkasii, garaa akkasii barbaada Waaqayyo. Harandi keenya cubbamtoota yakkamtoota. Daddarbaa guddaa qabna. Eewun keenya perfektiin hin jiru. Namni guutuun hin jiru. Tola kan nu ta'e guutuu kan nu taasise Kiristoos. Guyyaadhaa guyyaatti garuu garaa na'u yoo qabaanne, garaa fuula Waaqayyootti dafee na'ee deebi'u yoo qabaanne, har'as taanaan Waaqayyo garbicha koo garbittii koo nama garaa koo nuun jedha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame ta'u. Garaa na'u yoo qabaanne, garaa sodaatu yoo qabaanne, dhaqaati ilaalaa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 13 isinii dubbisa. Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 13. Kutaa kana baay'ee bakka ta'eef isin guutummaa isaa dubbifadhaa beektus jedheen amanaa. Dubbifadhaa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 13. Tole eebbifame qabbane. Daawit yommus Naataaniin raajichaanii ani Waaqayyoo yakkeera jedhe. Irra deebiseen dubbadha. Daawit yommus Naataan raajichaan ani Waaqayyoon yakkeera. Turning point isa cimaa iddoon kun. Gararraadhaa ka'ee jira. Raajichi Naataanitti immoo sodaate. Abshaalummaadhaan itti namicha sooressa tokko ture. Hoolaa baay'ee qaba. Hiyyeessi tokkos qaba ture. Hoolaa tokko guddifate. Keessummaan itti dhufnaa inni sooressi suni otuu kan isaa qalatee kennuufii danda'u kan hiyyeessi sana dhaqee kan godhe jennaan Daawit aareetu firdii irratti dubbata. Namichi sun siin jedha Waaqayyoodhe. Maaliin godhe? Kana goote. Haadha manaatu qabdu aggoote. Haadha manaa moggooftota keetii Waaqoo sii bichisiiseera. Otuu nan ga'u jettee uttan sii dabalan ture. Ati garuu inni nan ga'u jettee kana goote namicha kana ajjeesiftee kan goote jennaan waa tokko hin jenne. Dhuguma eewsitti eessaa bara dhuguma Waaqosti mee jenne. Ani Waaqayyoo yakkeera. Haaleluyyaa. Ani Waaqayyoo yakkeera. Battaluma sanatti Saa'oliin maaliin buuse yoo jettanii tajaajila isaa fudhachuu dide Waaqayyo. Dhaqiitii Amaaleqota balleessiitii waan hundumaa garaan laafin jennaan hundumaa ajjeesee fixee mooticha booji'ee sa'a coccomtu immoo fidee dhufe. Waaqayyo akkuma kana gaafate achiin karaa raajisaa mu'e. Dhufteettaa garbicha koo eeyyee dhufeera. Attamree lolli gaariidha. Moo'icha nuu kenneera Waaqayyo deema. Maa inni ree sagalee horiin nan dhaga'u kuni maa inni naan Waaqayyo yakkeera hin jenne. Loltoota kootuu warra gaggaarii kana fuudheeran dhiyoo aarsaa dhiyeessine yoo naan jedhee. Isaan takkan na godheeni. Sababa dhiyeessa. Sen tuffadhe Waaqayyo irratti ruusa. Bakka tajaajila isaa hunduma sen tuffadhe. Tuffatamee illee waggaa 10 wayii bulche kan isin. Namni tuffatamaan hamma yeroon isaa ga'u. Hammi inni bulchisan fudhatama kan hin qabnetu. Bakka ajajamuun qalma gubatu irra caala. Ati qalma fiddee an kanan barbaade. Isa na jettu dhageesseetu ta'e isaan deebi'a qabxii kanaa qabxii tokkotti booddeetti deebi'a. Daawitoo battalumatti aan Waaqayyoon abeet garaa akkasii. Yoo balleessine nami badii qabnaaf obboleessi koo hin balleessine na dhuguma nan balleessi kunoo naa kanadha. Qalbiin diddiirradha. Waaqayyo duratti hin kufu. Waaqayyo Waaqa dhiisaadha. Araara qabeessa nama jedhu Waaqoon nu taasisu. Faarsaa Daawit boqonnaa 51 yeroo sana faarsee jedhu namoota beektota Matsaafaa Qulqulluu. Haadhi koo cubbuudhaan na deesse. An cubbuudhaan dhaladhe. Namichi cabbiira nan addaadha. Na qulleessi. Hafuura keessa jiraatan irraan fudhatini. Wayyoo jedhee gangalatu. Waaqayyo garaa kan argeetu nama akka garaa koo ilma Isseey Daawitiin argadhe. Haaleluyyaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 24 lakkoofsa 14 ilaalla dubbisa. Keessumaa 14 gaafa laaltanii
baay'ee garaasisi sensitive waaqayyoof dubbii waaqayyoof sensitive ta'e qaba. Battalatti lafee millissanii bakka hin deebi'e. Kana duwwaatu hin ta'in immoo dhaqaatii ilaalaa yeroo lola lolee waaqayyoo eega sadii booddee Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 24 lakkoofsa 4 irraa gaaf tokko keessaa gaaf tokko isa ari'atu Saa'olii waaqa harka isaatti dabarsee kenna. Akkana jedhaniin yaa mootii jedhanii warri duuka jiran ilaa guyyaa ga'e waaqayyo diina kee harka keetti dabarsee kenne egaa lafatti maxxansee boodaan jedhanii. Akkana jedhani hin sodaate caafii wayyaa isaatii kute kan isin dhibu Saamu'eel isa duraa boqonnaa 24 lakkoofsa 4 irraa gaafa dhaqee dubbistan seenaan agarsiisu tokko jira. Baay'een gadda seenaa sana lolaanu maal garaan akkasii jedhu 24 lakkoofsa 4 irraa akkana jedha. Mootichi garuu abboommiinsaa akka raawwatamuu fi Yoo'aabiif ajajuu loltoota waan gaddisiisee fi isaan namoota Israa'el lakkaa'u dhiifama naa godhaa iddoo malee dubbisaa jira. Lakkoofsa 14 irraan dubbisa. Lakkoofsa 14 irraa akkana jedha. 14 irraa akkana jedha. Yommus Daawit masaraa keessa ture loltoonni Filisxeemotaa Beetaliim keessa buufatanii turanii Daawit bishaan dhuguu kajeelee eenyutu boolla karaa kellaa Beetaliim bukkee jiru kaasee bishaan dhugaatii budduksee anaaf fida in jedhe loltoonni jajjaboon sun sadan buufata loltoota Filisxeem gidduu ba'anii boolla karaa kellaa Beetaliim bukkee jiru sana keessaa bishaan budduksuuf Daawitiif in fidanii Daawit garuu bishaanicha akka kennaatti waaqayyoof dhangalaase malee dhuguu hin barbaanne. Kanaafis inni yaa waaqayyo kana gochuu anarraa fageesse kun dhiiga namootaa lubbuun isaanii gurguranii dhaqan mitiiree jedhee bishaanicha fidanii kanas dhuguu hin barbaanne wanta loltooti jajjaboon sadan kun hojjetan kana ture jedheetu itti dhufee jira gara gadiitti lola bishaan naa fidaa lola hamaa gidduu isaan dhaqanii goota hin darbu. Ilaa inni barbaade iddoo kanatti loltoota kanaaf illee garaan ni qabu laala. Isaan du'uuf turani anaaf jedhanii dhaqanii achi gidduu isa fidan kana ani immoo dhuguun dhiiga isaanii natti hin ta'u jedhee dhangalaasee iddoo kanatti. Yeroo immoo deebi'ees immoo ajjeesuudhaaf waaqoo dabarsee kennee Saa'olin harka isaatti dabarsee kennee isa dhiisee wayyaa irraa kutellee wayyaa caafii wayyaa isaatti kututti garaan isaan gadde. Hin suuqinsinnale maal jedheen kutan mootiidha waaqayyo tuffatu iyyuu malee aboorra jira akkamittan kute jedhee garaan isaan gadde garaa akkasii. Yeroon isinii gabaabsaa deemu Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 17 kaaftanii gaafa dhaqxanii immoo ilaaltan kan isin dhibu eega Saa'ol du'ee booddee diina isaa du'e isa Saariyatu du'e isa biyyaa isaa baasee du'e isa dhaqee harka Filisxeemotaatti akka inni koodhu galu du'e gaafa dhaga'e waaqayyo haaloo naa baaftee naa ajjeeftee narraa kaaftee yeroo koo ga'e hin jenne kana. Addoo sanatti faarsaa gaddaa baaseetu isaaf ilma isaa isa jaallatu sanaaf ilma Saa'oliif faarsaa gaddaa yeroo inni faarsu argina iddoo sanatti. Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 19 kaalaalaa faarfannichi jedha. Ulfinni Israa'el warra ta'anii iddoowwan ol ka'oo irra lafaan hin dhaaman ulfina Israa'el jira. Saa'ol isa diina isaatiin ilma isaan jaallata akka garaan isaa baay'ee jaallata. Warri jajjaboon akkamittiin kufan intalooti Filisxeemotaa akka hin gammanne intalootni warra dhagnan qabannee akka hin ilchine isin mandara Gaatitti kan hin himinaa karaa gurguddaa mandara Ashqeeloon keessattis kan hin dubbatinaa isin yaa tulloota Gilbo'aa gaachanni warra jajjaboo isin irratti waan xuraa'eef gaachanni Saa'ol dhadhaa ejersaatiin waan hin dibamneef fiixeen isaa yookiis bokkaan isin irratti hin bu'in jedha gaara sana abaara isin irratti kufan achirratti du'an jedha garaa gaddu diinota isaatiin qabatu jechuudha. Garaa akkasii jaallate waaqayyoo biroota qabu. Garaa akkasii jaallate waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Kanaafi mee
garaa kana ilaalaa. Dhumarratti kanan isin dubbisuu barbaadu Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irraa kana jedha. Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irraa. Eega garaa waa'ee garaa kaafneeti dubbachuun qaba bakka ta'eeti. Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irraa akkana jedha. Warri yaadni garaa isaanii qullaa gammadanii isaan Waaqayyoon hin argu jedha. Si'a tokko qeestota isaanii barumsa barsiisu turanii baay'ee hordofaa tureera yeroon isaa barrisaa. Waaqayyo kannaan jedheedhan. Bara dhumaa irratti warra abiddaan dibamanii biyya kanaaf jijjiirama fidanii annan kaasanaan jedhe Waaqayyo jedhan. Maalii dhaloota adda akka aayyaa Waaqayyoo namoota mumaayii dadhabbii qabaa jedhee Waaqayyoon gaafadheedhan. Waaqayyo kanaan jedhe.